guyyaan jedhe isaatiin manguddoo mana yaasee ala oolche. Haa ta'u malee xumura irratti manguddoos gammachiise nullee gammachiise. Obboleettii xiyyeeta gocha kanaa irratti raawwatame waliin jechuu barbaadu. Ammoo bultiin biyya namaa tanuma dhaabbataa fi amantiin qabdu. Odoo yeroo san qaalii isaatti teetii goote waan isin jettu dhageesse gochi kun sirratti raawwatamu ture. Cidha Muktaarii fi dubbii obboleettii teenyaa maaltu waliif fide jechuun keessan hafan qabu. Wanni waliif fidu ni jira. Garuu baruu barbaannan gurra qaawwa qabuun na dhageeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraatan kunoo gaa walitti dachaan egaa. Hayiga har'aa maal qabatee nuu dhufte jechuun keessan oolum gaa hordoftoota keenya akkuma beeksisarratti agartan saniin gaa obboleessa keenya Muktaariin baga rabbiin singee baga rabbiin si jaara sin jala maashaallah rabbi waliin sin hawwachuu. Hayiga hordoftoota keenya gaa guyyaa jedha isaatiin manguddoo mana yaasee ala oolche san adda isinii baasuu barbaadeeti. Kanaafuu gaa sunis maali yoo jettan taate gaa kunoo akkuma argitan kanatti gaa akkuma aadaa keenyatti gaa Muktaar maashaallah gaa rabbiin baga si jaare jechaati gaa ammallee irra deebi'uudhaan baga rabbi si jaare baga rabbiin nama kana si godhee nu gammachiiftee maashaallah mataa nu qabsiifte akkuma beektan gaa ijoolleen amma faranjoomuudhaa fi akkuma anumatti wal jaalatanii achumaan immoo wal fudhatanii deemanii namni shanyii fi haadha fi firallee wal quba wal qoratee wal beeku tokko hin jiru. Garuu immoo gaa Muktaar immoo akkuma argitanitti kunoo akkuma argitanitti gaa manguddoo gadi yaasee aadaa fi safuu keenyan fuudha fi heeruma akkasitti akkana gaggeessan kun akkuma argitan kanatti asirraa immoo wanni isin hubachiisuu barbaade immoo hordoftoota keenya gaa akkuma beektan gaa ijoolleen amma faranjoomaniitu gaa alama wal jaalatanii achumaan kutanii walaakin immoo gaa hordoftoota keenya gaa namni akkanatti akka ala wal fuudhuun kun immoo gaa aadaa walirra irraanfachiisaa namni wal irraanfataa wal hubatu waliin hubatu fagaatee deemaa jechuun namni of irraanfataa ni gartan. Oromoon maashaallah aadaalee gosa gosaa qaba aadaa hedduu qaba aadaa Boorana jira Gujii jira Wallagga jira Arsii jira Harargee jira isin lakkaa'eeftu gaa Jimmaa jira Walloo jira hedduudha aadaan Oromoodha. Akkas gaa osoo Oromummaa fi qoratee namuu akkasitti aadaa ofiitiin walitti fuudhee walii heerume aadaan ofillee aadaan namallee ni dagaagdi. Oromummaa ofii cimsee sabummaa ofii cimsee haaluma kana yoo wal fuudhee aadaa keenya kana wal fuudhee walitti heerumne aadaan keenyallee babal'achaa laliseetii guddatee addunyaatti illee beekamaa jechuudha. Kanatti taasisuudha gaa hordoftoota keenya akkuma mata duree gubbatti isiniitu qeessaniin immoo gaa dubbii obboleettii teenyaa saniin gaa itti dabruu barbaada. Dubbii obboleettii teenyaatii fi Muktaariin jedha Muktaar maaltu waliif fide jettanii gaa gaafachuun keessaniin oolamu gaa hordoftoota keenya. Wanni dubbii Muktaarii fi obboleettii teenyaa walitti fidu immoo obboleettii teenya san maqaa ishii dhahuun barbaadu. Obboleettii teenya gaa biyya namaa jiraachuu turte biyya namaa kana keessatti jaarsa qabaachuu turte. Gaa bultii biyya namaa tan ni beektan gaa akkasuma gaa waliin jiraachaa wal fuudhanii waliin jiraataa turanii gaa waan jiru hunda gaa keessa walii kennanii waliin jiraachaa turanii akkamitti akkasuma gaa keessa walii kennanii waliin jiraachaa turanii gaa gara fuuldura karoora gara fuulduraa waan waggaa dheeraa waliin jiraatan akkasii gaa walitti himanii waliin jiraachaa turanii gaa egaa waliin jiraatanii turanii inni gaa gara fuulduratti akka jijjiirama jiruu kana jijjiiranii fi ishiinis akkasuma jiruu kana waliin jijjiiranii bakka guddaa ganii ilmaanis horanii waliin bakka hedduu gaan akkasii gaa karoora akkasii waliin baafatanii waliin jiraachaa turanii eega wal fuudhanii waggaa lama turan booda gaa akka tasaa ta'uudhaan gaa isiin isarraayis ilmoo hin arganne waan gaa walirraa dhaluu dhabaniif hin beekne akkasii waliin jiraachaa turanii gaa waggaa lama eega waggaa lama waliin turan booda inni biyya san keessa dhiisee akka biyya dhaqee deemuu qabu himee fi akkasitti isiinis abdiidhaan gaa biyya sanitti haftee eega biyya galee booda gaa inni asitti dhiisee biyya sanitti dhiisee eega biyya galee booda gaa inni fiizaa biyya biraa baafatee biyya biraa kutee biyya biraa bilbila biyya biraatiin bilbilee fi isin gaa gaafii dhiyeessitee fi hin deebi'an jettee akkamitti biyya biraa deemtee jettee gaafattee jennaan innis gaa akkuma gaa sagantaa kaateetuma deemetti gaa inni biyya tanatti yoo deeme gaa biyya sanitti yoo deeme gaa homaa jijjiiramallee finnoo biyya amma deemu kanatti irra wayya jedhee akkasii amansiisee ishiinis gaa yoon jijjiirama fideetiin jedhee gara si fudhadha jedheen akkasitti abdii kenneefi isin gaa akka hojii ofii itti fuftu godhee inni illee gaa achumaan biyya deeme sanitti gaa jireenya ofii eegalee osuma walii bilbilanii waliin haasa'anii gaa ishii waan hojjettu waan daleeddu kana gaa akkaawuntii duraan irratti buufachaa turan sanamatti gaa akkaawuntii meeshaa sanarratti achitti gaa
waan dalaytu kana waan baatii baatiin dalaytu kana guutuu garuma akkaawuntii sanitti buusaa turte. Akkasuma osoo waan kana osoo maallaqa dalaytu kana akkaawuntii sanarratti buuftu waggaa 5 lakkoofsi. Isiin tun egaa geelee takka qabdi ture. Geeleen tun egaa eega inni dhiisee biraa deemee biyya biraatii balbaluu eegaleef booda wal bira dhufanii itti dhufti. Mucaan kun sitti taphachuu jira akkaawuntii isarratti maallaqa buusinii jettee gorsaa turte. Garuu isiin dhaga'uu hin turre. Egaa waggaa 5 lakkoofsite booda gaa isiin ga'ee hin galaa isa gaafatte jennaan inni hin galinii hin geenye ganaadha. Osoo inni jedhuun gaa isiinis hin galaa jettee murteessitee kaatee gara biyyaa galuuf murteessitee gara biyyaa kaatee galte. Akkuma biyya galteen inni isii bilbila isii biloo godhe. Bilbiltee innaan gaa bilbilli ishii isarratti bu'u hin dalagu. Bilbila isii bilbila daayirektii fi bilbila waatsaappii immoo waan hunda kana hunda bilbila isii biloo godhe guutumaa guutuutti biloo godhe. Bilbila isii cufatee innaan gaa isii waan taatu dhabdee egasii iyyafattee ganda isaanii dhaqxe. Yoo isiin ganda isaanii dhaqxeetiin jettu gaa inni ilmaan qabaa maashaallah ilmaan isaa gurguddoodha gaa isiin qixaawu ilmaan isaa. Akkasii gaa egaa gaafattee ati yoo hin jedhanii gaafatanii jennaan gaa inni jaartii ebaluutii jettee isiin ittiin teennaan akkamitti jaartii ebaluutii taate jettee jaartii mucaa sanii gaa isiin fi jaartiin isii wal lolanii akka warri illee gaa ilaalanii dubbii qabbaneessanii ishii immoo tasgabbeessanii gaa waan isiin taatee fi akkamitti akka isaan wajjin turte gaafatanii yoo qorataniitiin jedhan gaa waan taate hunda ittiin ta'e akka maallaqa dalaytu hunda akkaawuntii isarratti buusaa turte hunda himtee yoo jedhan gaa warri mootu gocha isii irratti raawwatame kanaaf rifatanii isii of qabuu barbaadanii jennaan gaa warri illee gaa dubbii michoo tana tasgabbeessanii akkasitti innillee ni dhufaati jedhanii gaa jaartii isaa ta duraa fi isillee walitti araarsanii obsisiisanii gattaanii qoratan gaa qoratanii jedhan gaa isiin immoo akka waan dalaytu kana guutuu eega inni biraa deeme waggaa 5 turuu fi waan dalaytu hunda akkaawuntii isarratti akka buuftu hunda ittiin ta'e jennaan gaa isanii baay'ee rifatanii hamilee cabanii jenna. Atis gaa ilmoo teenya innillee ni dhufa taa'e jedhanii akkasitti teessisanii egaa xiqqoo teessee booda gaa isin waan taate kana hunda yoo yaadatteetiin jettu gaa waan kana hunda ilmaan qabaachuu fi jaartii qabaachuu fi ilmaan qabaachuu hunda dhoksee waliin jiraachaa turan san hunda teessee yaadattee jettu gaa amma booda inni kun jaarsallee naa ta'ee bultiifillee naan ta'u jettu hamilee cabxee ofitti murteessite akka isaan baatu murteessite murtii kana murteessite ishiin ammallee kaatee gara biyya namaatti ofirraa imaltee isin jedha. Kana jechuun wanni barbaadan gaa hordoftoota keenya keessattuu obboleeyyan xinnatti dubartoota osoo dhiirti gandarraa isin fuudhe mudannoon akkanaa kun isin mudatu ture. Akkuma beekamu gaa jaalatti illee jirti biyya namaatti waa jaalachuu illee ni jira. Garuu karoora keessan guddaan daladanii warra keessan gargaartanii dhiirti warri isin jaalatan illee dhufee warra keessan irraa isin fuudheetiin jedhee isinillee qiimaa qabdan ture. Lafatti isin gatu akka obboleettii kanatti lafatti isin gatee isin ittiin taphatu jechuudha. Akkasii gaa wanni dubbii kanaan wal qabsiisee akka isin irraa hubattanii barumsa irraa argattaniif waan dubbii kana isiniif fide. Kanaafuu gaa hordoftoota keenya gaa dubbii himtuu tanarraa waa hedduu bartan jedheetiin abdii qaba gaa wanni isin jechuu barbaade immoo wanni bareedu hundi daabaa miti beekaa. Haya gaa hordoftoota keenya gaa kunoo wanni qabadhe isin dhufe kana fakkaatti gaa hordoftoota gaa inshaallah gaa waa hedduu irraa bartan jedheen abdii qabaati gaa. Hanga ammatti gaa na waliin turuu keessanii galatoomaa isin jecha gaa hordoftoota keenya gaa viidiyoon yoo isinitti tolte gaa laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan komentii naa barreessaa gaa viidiyoo biraatti walitti dachana hanga viidiyoo biraatti walitti dachanutti nagaan naa turaa isin jedha. Bye bye.